fudhattee bahuudhaaf wayita taatu mana isii dura nama 3 kataa'u agarte. Manguddoolee 3 kataa'u argite. San booda akkam nagaa fayyaa keessanii jetteen nagaa erga wal gaafatan booda seenaa buna dhuydanii deemtan jetteen. Hin beektuun isaanillee isii hin beekan laakiin adaba irraa jetteen. San booda mana eenyutu jira jedhaniin. San booda mana anaa fi intala tiyyatu jira. Jaarsi isii fi abbaa warraa kiyyaa deemanii yaani dalagaadhaaf bahan jetteen. San booda jarattiin sadan akkana jedhaniin lakkii nu bakka dhiirri hin jirre hin seennu dhiifamaa. Asuma teenne isaan eena rakkoon hin jiru. Haga jarri deebi'anitti asuma teennu. Waa isinii haga haa kennu lakki bakka dhiirri mana keessa hin jirre nu uumaan barbaannu wayita isaan dhufan ol seennaa jedhanii jedhan. San booda manguddittiin zambiila fudhattee waa bituudhaaf deemtee waa bibbittee maali jettee jarattiin sunillee balbala dura jirtii miti keessummaadha jettee waa baay'isitee bittee gara manaatti deebitee ol seentu seenaa uma rakkoon hin jiru seenaa malee abadan hin seennu jedhanii ni didan. Almuhim manguddittiin manatti ol deebitee san booda intala isiitiin waa godhi jetteeni waa gochuu jalqaban. Jarri waa godhaa jiranii abbaa warraatii fi jaarsi mucattii deebi'an. Jarattii balbala duratti argan. Biruma taranii ol seenan. Kun nama eegaa jiran fa'aa jedhanii biruma taranii ol seenan. San booda manguddittiin jarattiin sanan takka balbala dura jirti callistaniitumaan bira tartani. Hayii nama ajaa'ibaati isin jettee. Dadhabnee jirraa hin argine jedhaniin. San booda almuhim isin eegaa jiranii seenaa jennaan illee hin didanii isin eegaa jiranii. San booda manguddichi akkana jedhee waamiin haa seenanii abbaa warraa kiyyaa dhufee seenaa jedhiin jetteen. San booda itti dhuftee itti himte seenaa isiniin jedhanii jetteen manguddittiin. San booda akkana jedhanii ila nu sadan wal bira seenuu hin dandeenyu. Laakiin nu sadanuu akka seennu yoo ka barbaaddan taate san isintu murteessa. Deemiitii abbaa warraa keetiin akkana jedhiin mana kana keessa jaalalli akka galu barbaadamu. Duniyaan akka galu barbaadamu. Mana kana keessa gammachuun akka galu barbaaddaa. Deemiitii jaarsa kee gaafadhu jedhan manguddoodha. Manguddittiin manatti ol deebitee manguddooleen ala jirtu dubbii ajaa'ibaa dubbatti. Nu sadan tokko duniyaadha, tokko gammachuudha, tokko jaalala. Sadan tanniin keessaa eenyu akka seenu barbaaddanii jedhanii nu gaafatanii jetteen. San booda yeroo kana jaarsi mucattii isaanii fuudhee akkana jedhee dargaggeessi jechuudha. Duniyaan haa seenu maa duroomu barbaannaa miti yoo duniyaan seente wanni hundinuu hin jirti. Duniyaan haa seenu jedhe. Manguddittiin akkana jette. Duniyaarra gammachuu hin wayyu jette. Yeroo kana jaartiin mucaa intalli mangudditti jechuudha. Anatu waan seensaa anatti amanaa jetteen. San booda deemtee balbala bira geettee balbala bantee akkana jetteen. Duniyaa jaarsi kiyya deemee dalagaa jira. Duniyaa waan nu geettu hagasan hin qabnaa rabbiin nu duroomsaa. Ammaaf ammoo wanni nu barbaadnu mana kana keessa yoo jaalalli jiraate wanni hundinuu hin jira. Jaalalli akka galu barbaadaa jetteen. Yeroo kana jaalalli ol ka'ee mana seene. Gammachuunis duubaan seene. Duniyaanis duubaan seene. San booda tokko malee hin seenuu hin jennee maaliif isin sadanuu seentan jennaan bakka jaalalli jiru gammachuunis jira. Duniyaanis jira. Yaani namni wal jaalatee jaalalaan waliin jiru duniyaallee argachuu hin danda'a. Gammaduullee hin danda'a. Osoo gammachuu ka filattu taate gammachuma qofatu seenaa ture. Osoo duniyaa ka filattu taate duniyaa qofatu seenaa ture. Laakiin ati ka hunda walitti qabu filattee jaalala kanaaf nu hundinuu gallee amma dafaa waan nyaataa nuu kennaa jedhanii akkasitti nyaatanii deemanii jedhama. Rabbiin jaalala nuuf haa kennu. Maatii keenya keessatti hiriyoota keenya wajjin nama hunda wajjin rabbiin nama jaalala argatu nu haa taasisu. Gaafi ammoo rabbiin wal duukaa oofu. Nagaatti.